Yesuus abbaasaa kadhachaa ture biyya lafaa kanarra gaafa ture. Maal ta'a ture? Kadhachaa ture. Ibroota boqonnaa 5 lakkoofsa 7. Yesuus biyya lafaa kanarra yeroo jiraachaa turetti sagalee guddaadhaan imimmaaniin kadhataaf waammata. Gara isa du'a isa oolchuu danda'utti dhiyeesse. Sababiin ulfina Waaqayyootiif gad of deebisee isatti of kennateef kadhanni isaa hin dhaga'ameef jedha. Ameen. Yesuus biyya lafaa kanarra gaafa ture gara isa du'a oolchuu danda'u abbaasaatti in kadhata ture. Maal ta'a ture? In kadhata ture. In kadhata ture. Nuyi silaa yeroo dubbannu yeroo macaafa banneetiin isinitti agarsiifnu waan ofii keenyaatti barreessine isiniif fakkaata. Meerraa raajii keessanirraa raajii jettanii nama amantanirraa akka isin dhageessaniif jecha waan kana isinii fidee akka obbo Masrat dubbatutti Yesuus Kiristoos Ibroota boqonnaa 5 lakkoofsa 7 irratti imimmaaneen kanatti gadi naqee haxaataa akkasumallee sagalee iyyaansee yaa Rabbii jedhee gara isa du'a isa oolchuu danda'utti kadhannaa dhiyeeffachaatiin ture jedha. Inni du'a isa oolchuu danda'u sun kamiin isa hin duune isa jiraata bara baraadha dandeettii hunda qabuudha. Abbaan jedhullee macaafni isa du'a isa oolchuu danda'u. Yesuus kun rakkatee jennaan du'a isa oolchuu isa danda'utti warwaataatiin ture jedha. San boodaan ammoo kadhaan isaa isaaf dhagaamee jedha. Garuu kiristaanonni isaaf hin dhagaamne jedha. Hin du'ee jedhan jarri. Garuu macaafni ammoo isaaf dhagaamee jedha. Irra deddeebi'aa laala.